Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti leenjiin naamusaa fi gaafatamummaa badii naamusaa irratti muudamtoota manneen murtii magaalichaa hundaaf kenname. Leenjii kana irratti pirezidaantii mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Maammoo Tusii dabalatee ofiisaroota seeraa fi abbootii seeraa, abukaattota ittisaa, pirezidaantota manneen murtii aanaalee, ofiisaroota naamusaa fi inspeekshinii aanaalee fi olaanoo argamaniiti jiru. Waltajjii leenjii kana irratti haasawa gabaabaa kan taasisan bakka bu'aan qindeessaa garee naamusaa fi inspeekshinii mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Hajji Dassam kaayyoon leenjii kanaa inni guddaaniin koodii fi dambii naamusa ogummaa irratti hubannoo kennuu fi naamusaawwan badii gaafatamummaa hordofsiisan hubachiisuu fi jedhan. Kaayyoon leenjii har'aa kun naamusaa fi itti gaafatamummaa badii naamusaa jedha mata dureen isaa. Kaayyoon isaa akkuma beekamu dambii fi koodii naamusaa irratti kaayyoon badii naamusaa dursanii ittisuudha wanni barbaadamu. Nama itti gaafatamummaa mirkaneessuun akkuma jirutti ta'ee calqaba irratti ittisuudha. Ittisuu keessaa tokko barsiisuudha, hubannoo kennuudha. Hubannoo namni koodii irratti, dambii irratti, koodii naamusaa, dambii naamusaa irratti qabu cimsuuf leenjiinis barbaachisaa waan ta'eef kanaaf leenjiin kun naamusni maal akka ta'e, maaltu badii naamusaa hordofsiisa wantoota jedhan irratti leenjiin kaayeffatee kan kennamaa jiru jechuudha. Leenjii kana kan kennan itti gaafatamaa waajjira naamusaa fi inspeekshinii mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Dachaasaa Kabbadaa naamusni damee falaasamaa amala namaa isa gaarii fi badaa ta'uu leenjii keessatti kaasanii naamusni ogummaa qajeeltowwan haqummaa, qajeelummaa, seeraa fi safuu eeguu fi faayidaa seeran alaa mormuu fa'aa akka ta'e dubbatani. Kana malees koodiiwwan naamusaa abbootii seeraa fi dambiiwwan naamusaa abbootii seeraa manneen murtii Oromiyaa irratti kaa'amee jiru tuquun qoodiinsa badiiwwan naamusaa fi gaafatamummaa hordofsiisuu danda'u leenjicha keessatti bal'inaan kaasaniiti jiru. Qaamoleen leenjii kana fudhatanis leenjicharraa hubannoo naamusaa guddaa qooddachuu fi gita tajaajilan kamirrattuu loogii malee haqaan uummata isaanii akka tajaajilan dubbatani. Leenjiin kun faayidaan inni naa kennu leenjii naamusaati. Hojiin abbaa seerummaa akkuma beekamutti hojii naamusa guddaa haqaa fi dhugaan hojjechuun isa barbaachisuudha. Leenjiin kun immoo waanuma duraan qabnu irratti naamusa keenya akkamitti akka horachuu dandeenyu, haqa jechuun maal akka ta'e, dhugaa jechuun maal akka ta'e daran ifa godhee naamusaan akka hojjennu warra nu dabalee jira jeetii yaadu. Leenjiin kun muudamtoota manneen murtii olaanaa magaalaa Adaamaa jala jiraniif manneen murtii aanaa dabalatee jechuudha kennamaa jira. Abbootii seeratii fi ofiisaroota seeraa hundumaaf jechuudha. Leenjiin kun egaa hojii kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa keessatti guyyaa guyyaadhaan tajaajilli abbaan seeraa tokko kennu yookaan ofiisarri seeraa tokko kennu istaandardii naamusaa maal qabaachuu akka qabu, istaandardii sanii ala yoo ba'e immoo itti gaafatamummaan akkamii akka jiraatu kan hubannoo nuu kennuudha jechuudha. Leenjiin kun ogummaa dura barannee ittiin hojjechaa jiru irratti dabalataan abbaan seeraa tokko naamusa akkamii qabatee hojii hojjechuu qaba, haala kamiin of eeggatee haqa hojjechuu danda'uu qaba kan jedhu irratti yoo ta'u leenjii barbaachisaadhaa fi leenjii baay'ee iddoo guddaa qabudha jechuudha. Uummata keenya uummata oomaan beenne uummata haqa barbaadu isaaniif dhaabbanne haga danda'ame haqa barbaacha dhufanii haqa murtii kennuudhaaf naamusa barbaachisuun hojjechuudhaaf namoota dandeettii dhabanillee haala danda'ameen deeggarsa gochaa fi hubannaa kennaa fi hojjechuudhaaf qophiidha jechuudha. Kana malees dhimmoota hojiirra oolmaa dambiiwwanii, sodaa fi shakkii xiinxala naamusaa, ragaa sobaa, hanqina meeshaalee waraabbii, daballii mindaa, rakkoolee mana jireenyaa fi kanneen biroo gaafataniiti jiru. Yaada fi gaaffii leenjitoota bu'uura godhachuun deebii kan kennan pirezidaantiin mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Maammoo Tusii gaaffileen ka'an sirrii ta'uu himanii hojimaata irratti dambiilee fi yaa'iinsa hojii guyyaa guyyaa madaalaa deemuu, qulqullinaa fi dhimmoota ragaa sobaa irrattis kan hojjetamu ta'uu, rakkooleen dhimmoota naamusaa fi seeraas kan hordofamu ta'uu fi dhimmoonni faayidaa hojjettootaas qaamolee dhimmi ilaallatu waliin furuuf kan hojjetamu ta'uu himanii kallattii hojii gara fuulduraas kaa'aniiti jiru.
qulqullina jaratti ragaa sobaatiinis wal qabatee asiillee akka kaastanitti sirriidha irratti hojjanna jennee yeroo gannaa kana keessatti illee manneen murtii kutaa magaalaa jahanuu mana murtii olaanaa dabalatee mariisisaa turree jirra. Inni ammallee itti fufiinsaan otoo itti deeme. Ragaan sobaa dhufu kun qulqullina keenya keessatti murtii deeggamu keessatti fooyya'u keessatti gahee guddaa qaba jennee irratti waliigallee jirra natti fakkaata. Kanaaf namuu gahee isaa bahuu akka danda'e ogeessa mana murtiitiin xiinxalamee dhiyaatee jira waan san irra deddeebiidhaan pirezidaantoonni waan kana irratti hojjechuun hawaasa ganama isin bira dhufu otoo hubachiiftanii ammas naannoo kanatti wanta jiru wanni alaa dhufu waan keessaatii miti amma manneen murtii keenya chaalenjii nu godhuuf kadeemaa jiru. Wanni alaa dhufu qorannoo addaa barbaada, xiinxala addaa barbaada. Kuma mootummaatittu jechuudha naannoo magaalaa kana keessa kan jiru. So isa kana ammoo qaama jiru wajjinis wanti irratti hojjetamuuf karoorfamees jira. Leenjiinis akka qophaa'u wanti godhaatiin jiru. Abbootiin seeraa tokko seera ifatti jiru hin beekanii sirrittis beeku. Exhaustively fayyadamanillee hin beekanii. Garuu bakkitti seerri qaawwetti qabullee jira. Isas dawoo godhatamee ammoo bakkitti murtiin faallaatti kennamus jira. Kun naamusaan wal qabata. Wanna mana murtii keessas jiru jira waan ta'eef jechuudha. Waajjiraaleen akkasii jennee gaafa dhiyeessinu isaanis ammoo ifatti wanti nutti himan jiru. Qabatamatti galmee kenna abbaan seeraa murteessa keessatti wanti arginus jira waan ta'eef naannoo kanattis wanta jiru of eeggannoodhaan otoo ilaallamee gaariidha.